askar saya hawas misyan bakkan terbuka semenar itu isi diska wajini tuas semenar nanti lagi mila tiga di sini nawin tiga wajini anjuran mereka nanti semudah itu dapat anjuran me semenar lupa nalai mungkin ini apa mau malah kata dia kan bisa gaman sani wajini masalah memang aku sering itu warku berada anjur ama warku malah senar arraga lupa bela mukun semet sudah kudu terjemah jera kita nawas merah uang kena ya baru tujuh juta kemudian boleh juga kawasan umum Tuanle kata terusan itu kata ini cuma ortodoksi iba ortodoksi tinggal itu kan respon tidak kami minta ada kawan mulai wanni kuni diga gudda filawan jiru biyyatti luba balam kunni rufanii keessan kannani fi sittisan samachaa jirra jechuudha. Baay'ee ulfaadha galatuma. Mee gara bitaa kiyyaanillee keessumaa qabateetan hin jira bakka kanatti qees balaayin simachuudhaaf bakka kanatti argamu. Mee maqaa keessatti jira? Isa Bashir jedhama. Mee maqaa keessatti simachuudhaaf Biyyaadhaa keessumaa guddaatu jira. Balaayin waliin biyyaa wantoota turanii biyyi keenya hawaasa keenya keessatti kan akka waan ta'eef gammachuudhaan sibachuudhaaf as jirra. Isin dura nama balaayee amanin beeknu fooddamata guddina irratti agarraa nuusuu irratti agarraa baroota guddaa ta'uu isaanii mata biyya isaaniitiif yaaddayuu nama uummata isaaniitiif yaaddayuu waan ta'aniif kabaja guddaadhaaf jaalladhaan isas godhudha. Meegaa akkuma beekamu lubni qees balaay seenaa Oromoo keessatti bakka guddaa qabu. Mee maaltu isinitti dhaga'ame mee qaamaan arguudhaaf mee biyya Oromiyaa irraa dhufanii bakka kanatti simattanii maaltu isinitti dhaga'ama akkamitti eegaa dhufu? Kabajaa guddaa nutti dhaga'ama. Inni kunis isaanis kabajaa guddaa isaanii qabna. Balaa Mokonnin biyyattii keessatti uummanni Oromoodhaa afaan isaatiin beekachuu karaa itti danda'utti hojii fi hordofuu irratti waan kana qabataniitiin hin deemanii inni kun ammoo mirga ilma namaatillee waan rabbiinillee ilma namaatiif kenne nama dhugaati mirga ilma namaatii fi dhaabbateetiin waan akkanaa kana godhu kabajuun simatuun barbaachisaa waan ta'eef kabaja guddaa sanatti argama. Baay'ee galatuma ulfaadha. Egaa daawwattoota keenyaa dirree xayyaaraa kanatti egaa xayyaaraa kanatti namoota haaromamitti kan argamee jiru manguddooleen argamanii jiru qeerroo fi qarreen adda addaallee argamanii jiru hammas isaanii wajjin haga xiyyaarri sun dhufee bakka kanatti furuutti turtii isaanii wajjin hawaasa keenya wajjin mee gara sanatti deemna bakka kana baay'ee mee maal asitti sin argamsiise irra maal wanta namoo waan addaati waan ajaa'ibaa qeesii Oromoo tokko dhufa qeessa Balaay mootummaa jedhaniini isa saniitu Oromiyaa irraas dhufa jedhaniiti isan simatuudhaaf warra amantii kiristaanaa amantii ortodoksii qabu isaanii wajjin nama keenyaa isaan simatuudhaaf gammachuudhaaf jechuudha. Dhibba amantiitiin dhufan immoo dhimma Oromoo wajjin wal mari'achuudhaaf dhufan meeqees bakka kanatti. Amma isaan kun waan dhufaniif addanaan baane libaarra gaafa geesse jedhanii lachuu jiraatuumman Oromummaanis ni jiraatti amantiin ni jirti bakka amantii barsiisan jeetiin yaadu maaliifis amantiinis waan dirqama taate waan Oromummaatiif namtichi waan sabboonaa ta'e sabboonummaa isaati waan Oromootirraayis barnoota waan qabu saniif barsiisu irraan oolu kanaaf sabboonummaa isaa kan galtee inni mirga Oromummaa isaatii fi mirga amantii isaatii qabu san argisiise. Meeqees balaayin maaliin beektu dhimee? Qees Balaayin ani amantii tokkotti beeka amma dabree immoo seenaa isaa kan duuba deebi'ee qoradhu nama qabsaawaa sabaaf qabsoomu sabboona sabaa sabboona amantii afaan Oromootiin afaan Oromootiin qabu aadaa Oromootiin qabu amantii isaatiin qabu kan duuba gabrummaa jiru haacuuccaa jiru kan har'aatti ammoo yeroo har'aa kana keessatti kan uummanni isaan mormu warri isaan mormu warri afaan kana feene fi warri amantii kanallee akka afaan ofiitiin barsiisan mormu keessa ol bahee ciniinnatti odoo duulli guddaan itti banamaa
gahee akkamalle harkatanii har'aan Oromiyaa keessatti fi biyya alatti illee babal'isaa jiranii jechuudha. Kanaaniin beekaa jechuudha maseenaa akkasii qabu. Kanaaf namni Oromoo nama kanaa bira dhaabbatu qaba. Namni kanaa hangaan an beekutti nama amanuu tokko ishee Bakrii Sabanuu jedhama, tokko ishee Morrashaa jedhama, tokko ishee Guddinaa Tumsaa jedhama. Kana amantii kiristaanaa keessaa nama waan seenaa amantiitii fi seenaa sabummaatis walii hidhee addaan akka hin baanetti walii hidhee waan qabsaa'u warra kanaan beekaa jechuudha. Kanaaf inni bakka bu'aa warra sanii tahee amaana. Bakka bu'aa warra sanii tahee irraa hafee waan kana bakkaan ga'uudhaaf tattaafatee sadarkaa sanarra ga'uu isaatiin nama gammachiisa. Kanaaf simannaa jechuudha warri siyaasa. Guddaa galatoomaa ulfaadhaami. Mee isinillee maqaa keessan eenyu jennu mee? Mee luba maal isinitti dhaga'ame ilma Oromoo tokko bakka jirtu? Ayyee gaa waluma faana kan eegnu taagaa. Ayyee ulfaadhaa galatoomaa. Ayyee mee maqaa keessan eenyu jennu? Maqaan kiyya Abiyaasan naan jedhame Abiyaasan Hussein. Maaltu isin as isin fide mee har'a? Asii kan fide Qees Balaayii kan nama jedhamu kanatu nama afaan keellas waa'ee beeka jedhee mormaa jiru. Afaan waaqaa afaan nama hundumaatu waa'ee beeka afaan kennan kadhanna jedhee nama mormaa biyya san keessatti biyya Oromiyaa keessatti nama yeroo duraatiif mormii kana jalqabee mormii kana irratti qabsaa jiru. Kana biyya kana dhufaa isa simannaa kana Qees Balaayiin maaliin beektu mee? Qees Balaayiin ani yoo inni waa'ee afaan nama hundaatu hin dhagaa jedhee mormu yoo inni akkanatti nama hundatti deemee himu akkanatti isa beeka. Kanaaf inni irraa gammadee dhugumatti anis hin amana waan kana waa'ee afaan nama hundaatu akka beeku anillee itti amana. Waan inni deemsisaa jiru kanaaf guddoo gammadee isa simannaa bahe. Ayyee ulfaadhaa galatoomaa. Akkam? Fayyaadha? Ililli nagaa on the ground. Ililli on the ground. لا 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 Ayyee mee maqaa keenya jennu? Miidhagdee alaabaa Oromoo miidhagdee faayamtee xiyyaara kana sumaatti seensanii jiru. Wanni na argamsiisee Qees Balaayii dhufaa jiranii isaan simachuu as jira. Ayyee mee Qees Balaayiin maaliin beektaa? Akkamitti beektan? Wal arginee hin beeknu garuu footoo isaaniitiif hojjaa isaaniitiin hin beekaa. Maal hojii isaanii maaliif akka hin beektamne? Hojiin isaanii mootummaan fi warri diinaa kun itti gargaaranii akkamitti afaan Oromootiin waaqeffatanii gaafa jedhanii warra Oromoo Islaama ta'anillee Kiristaana ta'anillee walitti sassaabee tokko godheeti nama dhaabbatee asiin ga'e gammachuun qaba isaanii eegaara. Mee seenaa Oromoo keessatti bakka akkamii qabu yookiin immoo maal hojjetaniiru jettee yaadda Qees Balaayiin? Ani akka Oromoo tokkotti bakkee guddaa qabu. Fakkeenyaaf hojjaan isaan mootummaan osoo nutti jirtu godhan kun baay'ee nama gammachiisa. Kanaaf anaaf nama bakkee guddaa kennuuf bakkee guddaallee qabu. Isaan Gaarii si'a galatoomaa. Mee obbo Habtaamuu bira deemaa? Mee maqaa keessan eenyu jedhama obbo Habtaamuu? Habtaam Abdii jedhama. Maal tasis hin fidee har'a? Har'a abbaa keenya jaalatamaa Luba Balaayii Boqonneen simachuuf as jirra. Miseensa koominitii kanaa fi hawaasa Islaamaa keessaatii tokkodha jedhamanii warra yaadamanidha. Mee bakka kanatti kan argame kan amantaa Ortodoksii yookiin amantaa Kiristaanaa qaban immoo akkuma siyaasatti hawaasni Oromoo bakka kanatti argame immoo akkamittiin naannoo bakka kanatti galmanii argamuu kan danda'an haala akkamitti? Lakki wannummaa walitti nu qabe Oromummaadha. Fakkeenyaan Ortodoksii miti mataan kiyya. Akka nama waaqeffataa tokkotti as jira. Luba Balaayii jechuun bakka bu'aa amantii Ortodoksii duwwaa osoo hin ta'in bakka bu'aa eenyummaa Oromoo akkasitti ilaalla.
kanumaaf as jirra akkuma argaa jirtu obboleeyyan keenya bitaaf mirgarra jiran guutuun ortodoksii duwwaa osoo hin ta'in waaqeffataan jira namni musliima jira qonni jiru waaqeffataanis jira kanaafuu akkasitti du'a balaa isimatti qabu. Kaayyoon dhufaatti isaanii maal uummata Oromoo wajjin mari'achuudhaaf immoo amantiitiif yoo maaliif kan bakka kanatti dhufaa jiran hawaasa Oromoo bal'aa siyaasa mari'achuuf maal turtii isaanii gamma minisota irraa kan hubanne tokko hawaasa diiyaasporaa jiru kan dhufanii kaayyoo isaaniitii fi mul'ata isaanii nu ibsu hamma ammaatti fageenyuma TV irraa raadiyoo irraa hin beekna malee qabatamaan qaama wal agarree hin beeknu egaa amma hawaasa deeggarsa guddaa diiyaasporaa irra qabanitti qaama dhufanii kaayyoo mul'ata isaanii hawaasa as jiru beeksisu. Gamee bakka kanatti argamu kun akkuma jettee ati waaqeffataadhaan musliimatti argaa jirra amantaa adda addaa bakka kanatti argaa jirra akka hawaasa yaadatti amantaa wal danda'ee jiraachuudhaan tokkummaan Oromoo cimuu keessatti ergaan dabarsu maal inni? Wal ergaan guddaan dabarsu amantiin kan dhuunfaati Oromummaa garuu wajjin qaba. Kiristaana ta'uu waaqeffata ta'uu islaama ta'uu fedhii abbaati. Garuu Oromummaan waan dirqamaan rabbii walitti hidheen wajjin uumu. Kanaafuu abbaan barbaade amantaa barbaade hordofuu mirga isaati. Ilaalcha amantaa ilaalcha siyaasaa adda addaa qabaachuu ni mala. Garuu common denominator yookaan ammoo wanti takkatti waliin qabaannoo jiraate Oromummaa. Mee kanarraa maal baranna? Luba balaa nuuf barumsa guddaa ta'a. Luba balaa gaafii waggoota dheeraaf eenyuyyuu gaafachuuf onnee hin qabne cabsee gaafate. Waaqayyoon afaan kamuu akka dhaga'u. Fakkeenya mana waaqeffannaa isaanii keessatti afaan Oromootiin afaan Oromoo afaan kamiin wal qixa afaan waaqeffannaa akka ta'u jedhee gaafachuun isaa gaafii waggaa dheeraaf hin gaafatamin ture. Sun gaafachuun isaatu anaaf siyaasan qawwee baatanii falmachuu caala siyaasan kana caale waan jennas fakkaata. Ayyee faadhu galatooma. Galatooma. Gaarii si hawwina. Galatooma sanii. Egaa akka ammaatti kan balaa bakka kana hin geenye hammayyoon kanatti eeguutu jira. Mee maqaa keessan eenyuun jedhu? Maal si fide mee har'a maal taasisu sin argisiisa? Luba balaa simachuuf as dhufne luba balaa jechuun hayyuu Oromoo abbaa amantii Oromoo qabsaa Oromooti kanaaf akka hawaasa siyaatileetti simannaa gootaa taasisuuf jirra kanaaf dhufne jechuudha. Mee maal eegna amma akka hawaasa Oromoo siyaatil keessaa hooggantoota keessaa isin tokko dhagaa lubni balaa as dhufuun isaanii karoorri isaaf kaayyoo isaa gara fuulduraatti isaa tirdeetti aanu kan walga'iin garaagaraa waamamee jira maal eegna mee kanarraa nuyi? Wanti eegamu koree dhaabnee jirra. Koree simannaa luba balaa dhaabnee jirra. Koreen kun akkaataa itti magaalaa uummata magaalaa siyaasa baasee marii taasisuudhaaf sagantaan qabamee jira guyyaa sanbata xinnaatti. Guyyaa sanbata xinnaa sa'a tokkorra jalqabee mariin Banasat Community Centeritti gaggeeffama. Achirratti Oromoon amantiidhaan osoo addaan hin bahin sheekan keenya abbootiin amantii kiristaanaa abbootiin amantii islaamaa manguddoowwan keenya dardarri shamarran haawwan ijoolleen yaangiin hundi isaaniitu baanii achirra simachuudhaan qophii godhaa jiranii. Kanaaf akkaataa gartee taa'umsaatiin namoota itti goonee hojii uummata kanaasuudhaan ni tajaajilamsiises sadarkaa sibiilota akkasumas taasisuudhaan baay'inaan hojjennee jirra. Kanaaf milkaa jedheetu adda achirratti luba balaa akkuma duratti kaase nama uummata Oromootiif qabsoo guddaa taasisaa jiru keessumaa. Mee as keessatti sila simannaa gootaa taasisuu fi fodda kana jirra. Mee wanti goota isaan taasisee bakka kanatti akka isaan simataman isaan taasisee keessaa maal fa'ime? Wanni guddaan lubni balaa seenaa biyya sanii keessatti uummanni Ortodoksii Kiristaanaa uummanni Oromoodha afaan ofiitiin akka waaqeffatu simaabaloo afaan biraa afaan naftanyaa irraa ba'e waaqaa fi Oromoo Kiristaanaa gidduu simaabaloon biraa kan jiran nama qabsoo bal'aa godhaa jiru. Gama saniin milkaa'ee fi jira kophaa jalqabee hojii kana. Kanaaf qabsoo afaan ofii guddisuu, aadaa ofii guddisuu, uummata Oromoo keessatti araarri akka hojii guddaa hojjetaa jira. Uummata Oromoo waliin dhiyeessaa jira. Kanaaf goota wanti isaan jechisiisu
waan argitee siyaasaa Oromoo jijjiiru waan mirga afaan ofiitiin waaqeffachuudhaan mirkaneessuu danda'u hojjetaa waan jiraniif kun hojii argitee gootummaa isaanii kennisiisu. Hojii ulfaataa hojjetaa jiranii kanarratti hawaasni Oromoo ka biyya keessattis ka biyya alaattis cinaa dhaabbannee uummanni keenya uummanni amantii Ortodoksii hordofu afaan isaatiin rabbii fi akka kadhatu akka waaqeffatu tattaaffii isaan godhaa jiran kana cinaa dhaabbachuu qabna. Yaadaanis deeggaruu qabna, qabeenyaanis deeggaruu qabna, beekumsa kennaanis deeggarree wanti isaan karoorfatan kan akka milkaa'u isaan cinaa dhaabbachuu qabnaa jedhu. Egaa baay'ee galatoomaa gaaffisaa tattee waan guddaa eegna. Wal argine mari'an gama biraatiinis bakka kanatti hooggantoota koominitii keenyaa keessaa hedduutu bakka kanatti argamee jira. Mee maqaa keessan eenyu jedha? Maqaan kiyya Abdulaziz jedhama. Baay'ee mee obbo Abdulaziz bakka kanatti maal isin fidee biyaarra? Bakka kana kan fide dura OMN Galatuma bakka kana kan duba balai akkasuma abbaa nagaa afaan Ingiliffaatiin ammoo peacemaker jedhani. Namni kun waa'ee amantaa qofa hin taane warri agartee diinaa uummata keenya amantaadhaan waliin buusuudhaaf tattaaffii hedduu godhaa ture. Keessattuu gara godina asii kana keessatti agartee wanti hamaa dalaguuf qindeeffatan suni maqaa luba kanaatiin uummata keenya keessa deemuudhaan wanti kun akka hin milkoofne nama godhaa ture. Kanaafuu as dhufuu isaatiin nuti gammachuu guddaa qabna baanee kanaaf simachuu. Mee hojiiwwan akkamiitiin beektanii duba balaayi? Dhugaa dubbachuudhaaf mana amantaa kana keessatti agartee amantaa kana malee amantaan biraa akka hin dagaagne amantaa kana malee afaan biraa akka hin dagaagne afaan Amaariffaa qofaan malee afaan biraatiin akka waan hin dhageenye wayii kan ta'aa ture. Kanaa miti afaan Oromootiin illee waaqni hin dhagahaa kan jedhu muratanii gabba'anii tattaaffii godhan kana waa hedduu jijjiiranii. Isa kana qofaa miti qabsoo Oromoo keessatti shoora guddaa taphataa jiranii. Shoora guddaa isaan taphatan kun ammoo gootummaa akka nam tokkootti ta'es akka Oromootitti gootummaa guddaa isaaniif kennina. Kabajaa guddaa isaaniif qabna. Daran ammoo waa hedduu hojjetanii kanaaf bakka kanatti simannee waan ufafoo isaan yaadanillee irraa dhageeffachuudhaaf sanbata xiqqaa yookaan satardee achi qophaa'aa jirra kanu. Fadhaa galatoomaa baay'ee. Galatoomaa. Daawwattoota keenyaa hamma immoo bakka kanatti bakka bu'aan dargaggoota waldaa dargaggoota siyaatiliin bakka kanatti argamee jira. Mee maqaan keenya jennu bee? Maqaan kiyyaa Saafii Saaboo jedhama. Mee gaheen hojii keetii maalidha waldaa dargaggootaa keessatti? Gaheen hojii kiyyaa waldaa dargaggoo keessatti barreessaa dargaggoo magaalaa Siyaatili. Sorry, egaa daawwattoota keenya lubni balaayii bakka kanatti argamanii jiru simannaa gaafachaa jiru hawaasni siyaasa bakka kanatti argamanii jiru egaa simannaa isaanii kana fakkaataa nu wajjiniin daawwachaa lafeerraa keenya. Foto jadi saya kena jual. Well, I will. Okay. Side pass out. Lala pasta.
Grup ni mana sena? Grup ni sena. Sena. Yeah. Sena. Thank you so much. It's good. No, stand there. You have to have a picture there. Sena grup ni mana? Woi, menin dah bersaja dah ni. Okay, group picture. Memang mesti tergami hawas ni siapa? Anda jadi sebenarnya hawas ni tapi saya bukan cuma sini tergami me. Bagaimana tergami? Dura bagaimana ekdari? Gammachuu guddaan natti dhagahame akkanatti immoo waaqayyo sinaa simatuun jedha bakka hundumatti bakka Oromoon jirutti waaqa kadhatama kanaafuu waaqni tokkummaa keenya naa cimsu anan dhufeettis isuma cimsuuf tokkummaa biyya keessatti bakka asitti cimsuuf wal hubachuu akka dandeenyu Oromoo walii galee wal mari'atee akka tokko ta'u akkasumas immoo rakkoo jiru sun ta'e kan mari'achuu fi hundumaa walitti natti dhagahame gammachuu addaa kan addaa kan ta'e waan ta'eef ulfaataa galatooma hin jedhu. Egaa hawaasni keenya mootummaadhaan isin beekaa seenaa Oromoo keessatti bakka guddaa qabdu isinii jedhetu kanaaf musliima kiristaana ta'uu gadiin amantaa tokkummaa ta'ee akka Oromummaatti gaafa kan simate saatarneetti aanuudhaan dhimma Oromoo irratti mari'achuudhaaf hawaasni siyaatilee hawaasa bal'aa siyaatilee waamee jira. Ergaa maalii qabduuf mee hawaasa keenya? Egaa ergaan ani qabu hunda dura simannaan kun gammachuu addaa naa godhu Oromoon hundi musliimnis kiristaantinis ortodoksiinis erga tokko ta'ee kanaan dura garaagarummaa adda addummaa fi diin adda nu babaasu san cabsinee akkanatti tokkummaan wal simachuun tokko dhaabbachuun kun bakka hundatti namoonni ergaa guddaa akka ta'e akka hubatu Oromoon waan salphaatti akka hin laalleen jedha. Itaan suudhaan guyyaa sanbata duraa yookaan immoo saatardee waltajjii gaggeessine sana irratti godhu namni Oromoo kan ta'e akka affeeraa marii gaarii godhatee yaada. Mariin kunis immoo kan uummata gammachiisu malee saba kaanillee kan miidhu. Gammachuu namaa gammadu jedhanii akkasuma dubbiin galuu fi dideef malee isaanillee yoo Oromoon nagaa ta'e biyyi Itoophiyaa jedhamu nagaa ta'a. Oromoon diigamnaan Itoophiyaa jedhamtu jirtu akka beekan isaaniif hojjechaa jirran qofa Mee uummanni Oromoo abbaa nageenyaa yookiin immoo bismee kan jedhamu sirbaa maqaa hawaasa Oromoo irratti kanaan beekamu isiniidhaan isinitti dhaga'ama isinoo akkamitti fidaan? Anillee fuulduratti isa ta'uun barbaada. Abbaa nagaa, abbaa araaraa ta'uun barbaada. Amma garuu isa ga'eera mongeenya ganaadha. Akkas ta'uun barbaada waa inni naan ga'e. Egaa gochi kanaan dura godhe qofti gahaa miti. Nama hin jechisiisu fide jedduun jiran. Kanaaf abbaa araaraa, abbaa nagaa ta'uudhaaf hojii xiqqoonnaa fi isa gaafa fide anis akkasitti ofaame. Amma garuu uummanni akkasitti na waamu kiyyaaf haamilee guddaa waan natti uumuuf galatooma ulfaataa hin jedhu. Isinis qaama reefu as keessanii intarvii garaagaraatiin immoo gara fuulduraatti walagarraa turtii keessa gasiitanii ammaaf simannaa isiniif qophaa'e wajjiniin hawaasa wajjiniin akka turtii isin taasistanii baga nagaa dhuftan irra deebi'u. Namni tokko footoo tarreeffatu abdaamuun waan tokko dhaagaas. Warri koreen keenyas akka laal. Kota Jolle. Kota Murti. Bahasa jaketi apa aja? Apa benda apa tadi? Apa benda apa tadi? Forward di kota apa? Anilin nasi nur itu. Nasi nur hadis. Bapak tadi.
maaliif irratti Ya, oli dabarsinay. Oli dabarsinay. Akan. Nah, ya, Muhammad dan Tangani lo hadir. Dorno Afrika dia kena. Yang kita ini. Dorno Afrika dia. Abdi. Dalam korban sih.